itti fayyadamaa fi miidhaa teekinooloojiin balaqqee naannoo irratti qabu irratti qo'annoo fi qorannoon deeggaruunis dhimma murteessaadha. Naannoo keenya irratti environmental background radiationiin beekamuu qaba waan ta'eef sanaaf immoo qo'annoof qorannoowwan adda addaa sakatteensi adda addaa environmentii keenya irratti barbaachisa waan ta'eef kanas akka pilaarii sadaffaatti hojii xiyyeeffannoodhaan hin hojjanne jennee qabanne keessaa isa tokkodha. Dhimmi qo'annoof qorannoo kun beezikaalii waan nuun qofa hojjetamuu miti. Laaboraatooriiwwan gurguddaa barbaachisaa biiroowwan biraa dabalannee biiroo federaalaa dhimma kanarratti hojjetu jira waan ta'eef isaan faana waliin taane qo'annoof qorannoowwan garaagaraa xiyyeeffannoodhaan kan itti hojjanna jennee bara kana itti xiyyeeffanne keessaa isa tokko waan ta'eef maaliif dura qo'annoof qorannoo kanatti galuun dura sakatta'insa gaggeeffama background radiation iddoo guddaadha jedhamu iddoo guddaadha jedhamee yaadame sanitti immoo radioactive elementiin jira yookaan radioactive materiaaliin jira jedhamee waan yaadamuuf radioactive elementiin jiru kun immoo laaboraatooriidhaan teesti ta'ee gosa akkamiitu jira. Naturally existing radioactive materials warri jennuun kun gosa akkamiin jira yoo jiraate immoo ammauntiin isaa ammamiin kan jedhu sanaaf qo'annoof qorannoo barbaachisaa sana xiyyeeffannoodhaan bara kana kan hin hojjanne jennee xiyyeeffanne pilaariiwwan kana sadeen irratti. Qulqullina meeshaalee safaraa mirkaneessuuf dhimmoota xiyyeeffannoon irratti hojjetamaa jiran keessaas tokkodha. Dhaabbileen fayyaa, dhaabbileen daldalaa, dhaabbileen qorannoo fi qo'annoo, dhaabbileen barnoota olaanoo safartuu adda addaa qabu. Mana yookaan immoo mana yaalii isaanii keessa yookaan immoo laaboraatoorii isaanii keessatti kan itti fayyadamanii meeshaalee safaraa adda addaa qabu jechuudha. Keessumaati kan akka dhaabbilee fayyaa fudhachuu dandeenya. Meeshaalee safaraa adda addaa qabu. Dhukkubsataa kan ittiin safaranii, kan ittiin ilaalanii, kan ittiin sakatta'anii jechuudha. Kanaatiif meeshaalee isaan fayyadaman kuni qulqullina yookaan immoo sirrummaan qabu yoo ta'e riizaaltii yookaan bu'aa isaanii laatanii yookaan immoo bu'aa isaanii argatanii sirrummaan qabu jechuudha. Kanaatiif dhukkubsataan dhaqe suni fayyuu hin danda'u jechuudha. Karaa biraa qabeenya isaallee qisaasessee yeroo isaallee gubee fayyuu hin danda'u waan ta'eef meeshaa isaan ittiin safaran suni qulqullina qabaachuu qaba. Accurate yookaan immoo sirrummaa qabaachuu qaba waan ta'eef kanarrattis xiyyeeffannee hojii calibration yookaan immoo hojii sirreessina safaraa kan jennu irratti xiyyeeffannee hojjenna. Meeshaalee kana calibrate goona jechuudha. Akkasuma dhaabbilee daldalaa keessa meeshaalee jiranillee akkasuma calibrate goona. Sirreessina safaraa isaanii ni geggeessina jechuudha. Maaliif meeshaan safaraa dhaabbilee daldalaa keessa jiru qulqullina hin qabaatu yookaan immoo accurate miti yoo ta'e fair trade kan jennu yookaan immoo daldalli haqa qabeessa ta'e naannoo keenya keessa kan jiraanne ta'a jechuudha. Kanaaf meeshaalee kanallee calibrate gochuu irratti xiyyeeffannee hojjechaa turre baroota darban keessa. Baroota dhufus immoo akkasuma bara 2016 kana bara ittaanu kana keessa bal'inaanii dhimma calibration kanarratti yookaan immoo dhimma sirreessina safaraa kanarratti cimsinee hojjechuudhaaf bal'inaanii karoorfannee jirra jechuudha. Abbootii kalaqaa jajjabeessuu fi beekamtii kennuun guddina dinagdee saffisiisuu fi dhaloota aadaa kalaqaa qabu horachuufis kan gargaarudha. Deeggarsa abbootii kalaqaatiif deeggarsa adda addaa godhamaa ture jechuudha. Bara kanas deeggarsa abbootii kalaqaa bifa adda addaatiin taasisuun abbootiin kalaqaa akka isaan kalaqa isaaniirraa faayidaa argachuuf qabuuf abbaan taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa hojjetaa jira waan ta'eef sanas akka xiyyeeffannoo addaatti kennee hojjetaa irraa jechuudha. Sana qofa otoo hin ta'in waggaa kana keessa qaama qoda fudhattoota adda addaa wajjin ta'uudhaan fooreemii biraandii naannoo Oromiyaa gaggeessuu barbaanna. Fooreemiin jechuun fooreemii sanarraa namni walitti dhufee qaamni dhimmi ilaalu walitti dhufee agarsiisa adda addaa agarsiisuudhaan marii adda addaa gaggeessuudhaan qorannoon adda addaa jalatti dhiyaachuudhaan hubannoo bal'aa hawaasa naannoo keenya dabalatan qoonni fudhattoonni qaamni dhimmi ilaalu naannoo keenya akka inni irraa argamu fooreemii tokko gaggeessuu barbaanna jechuudha. Dabalataan fooreemii abbootii kalaqaa fi abbootii qabeenyaa gaggeessuu barbaanna jechuudha. Bara kana keessa sanas qooda fudhattoota adda addaa wajjin ta'uudhaan fooreemii sanarraa abbootiin kalaqaa maal baratu abbootiin qabeenyaa dabalataan maallaqa isaanii gara abbootii kalaqaatti investi godhanii sana qofa miti oomisha adda addaa oomishuu qofa otoo hin ta'in akka biyya keenyaatti akka naannoo Oromiyaatti abbootii kalaqaas kalaqa baay'ee oomishanii gabaatti dhiyeessuun akka danda'amuuf namni fooreemii tokko gaggeessite fooreemii sanarraa hawaasni bal'aanis abbootiin qabeenyaas qaamni dhimmi ilaaluus akka inni sirriitti hubannoo argatu barbaanna jechuudha. Kanaaf kan kana fakkaatan bara kana keessa hojjechuudhaaf karoora itti qabanne xiyyeeffannoo addaatiin ka durii caala karoora addaatiin itti deemaa jirra jechuudha. Addunyaan amma gara keenyatti baay'inaan
gurgurtaadhaan teekinooloojii nuu dabarsa malee nuti teekinooloojii addunyaadhaaf dabarsinu badaa hin qabnu baay'een hin jiru jechuudha. Kanaaf teekinooloojiin sun immoo biyya keenya keessatti lammiiwwan keenyaan kalaqamuu akka danda'u jajjabeessuun nurraa eegame jechuudha. Kanaafuu abbootiin daa'imarraa kaasee hanga jaarsoliitti warri kalaquu danda'an lammiileen kalaquu danda'an hedduminaan jiru jechuudha. Isaan sana dhugaa dubbachuudhaaf baroota dheeraa darbaniif dagatamee kan turedha jechuudha. Kan dagatamee ture san amma kaasneetu daa'imman kalaquu danda'an jaarsoliin ga'eessuti kalaquu danda'an akka jajjabeeffaman akka beekamtii argatan goona jechuudha. Kanaaf isaan jajjabeessuudhaan kalaqi hin jajjabaata jechuudha. Kalaqi jajjabaata jechuun al ergii keenya cimsuu kan alaa immoo maallaqa baay'eedhaan maallaqa guddaadhaan biyya alaatii galchinu sana immoo bakka buusuutti import substitution kan jedhamu sana garasitti nu geessa jechuudha. Kanaafuu abbootiin kalaqaa keenya dhugaa dubbachuudhaaf lammiilee qaaliidha. Lammiilee kunuunsa addaa barbaadanidha. Lammiilee sana jajjabeessuudhaan jechuudha. Qaalii ta'uu isaanii maaliin agarsiifna jechuudha nuti hin jajjabeessina jechuudha. Maaliin jajjabeessina? Deeggarsa faayinaansiin goona. Deeggarsa immoo meeshaalee isaan akka nama dhuunfaatti bitachuu hin dandeenye immoo binnee dhiyeessuudhaaf kata sanan karoorfannee kan hojjennu ta'uu isaati jechuudha. Gama kan biraatiin beekumsi hawaasa keessa hin jira. Beekumsa qe'ee jedhamu sana indigenous knowledge hawaasa keessa jiru sana gurmeessuu barbaada jechuudha. Akka faayidaa lammii biyya kanaatiif uummata keenyaatiif ooluu danda'utti immoo sana beektota wajjin beektota yuunivarsiitii keessa jiran wajjin yuunivarsiitota wajjin ta'uudhaan walitti hineetu faayidaadhaaf oolchuu isa alaa bitannu isa qoricha yoo ta'e fakkeenyaaf biyya keessatti namoonni qaalii ta'an qoricha kan beekan dhibeedhaaf qoricha uumuu kan danda'an hedduun jiru. Isaan suni beekamtii yoo argatan warreen immoo dhimma sana barnootaan cimsatan wajjin yoo walitti hidhuu dandeenye waan ajaa'ibaa uumuun hin danda'amu waan ta'eef waan akkasii jajjabeessuu irratti kan karoorfannee hojjennu ta'uu isaati. Thank you.